waan kanatti hin jiru haati suni wallahi numarra wareegamtee abadan ijoollee tan odoo azirru yani waan takka godhuu hin danda'ani waan takka isin hin godhan jani maatiin tun hedduu nu keessa ijoollee Haya. yani si galee san booda dhiqadhaa nuun jaan dhiqannee dhiqannee haati tun nu akka ummaa teenyatti qaama kiyya guutuutti na laaltee narraa dhiixxee na uwwistee na cinaa na keessee nu hunda dhalaa babbareedduu sanii fi eeltee nu sadeen kanaas dhiixxee nu keessee akka haadhatti akka teessee nurraa eedi galgala zabanyaa taate. Jarumtu dhiisan jechuu nama. Uummanni uummata fakkootaa tokko barsanoo uummata kana rifeensa kana godhu. Asu Arabaa kummoose. Aswaan immoo Suudaanii bara uummata kana rifeensa kana godhu tokko. Akkatti rifeensa kana godhan san. Areeda kana akkana godhan. Dhalaa bareedduu nama dhiisan jechuun. Eeltiraa sababa eeltirtitti sanii chaayini beektaa? Sababa eeltirtitti bareedduu harkanii fi eeltiraa abbaa lamaan nu keessa ture hedduu babbareedan. Isaan irratti kaafatan jarri isaan agaree. Nuti dhiqaa isaaniin geenyu wallahi bareedina ijoollee isaanii irraa kan ka'e. Akkasitti beekaa taarifa kana eegalle. Keessafuu shamarran babbareeddanii taarifan deemina please dhugaan isin hin jaa. Gaarii miti. Gaarii miti namni dhiirtii isinirraa qabuu hin dandeessu isin isin dhiiftu immoo osoo uumaan argina achi dhayineen tun isin taatu. Abadan amma dhiirumaan waliin dhagarre jechuun maata akkas hin goone rabbi najaas hin baase haqeenya. Waa'ee billaa ibsaa uumaan hin goone qaba. Garuu daffaruu ni jirti. Daffaruu gaa nuti nama nu keessaa daffaramees hin jiru. Qaallittiin sun nu keessa jiraachuun isiitiifu waan guddaa takka takka fa'a. Okay. Namni daffarame wallaahi hin jiru. Yoo nu dura daffaraman takkiin ammoo egaa nuti hin dhufin daffaraman hin beeku. Sana achitti waluma cinaa akka rafna uummanni si gubbaas hin deemu. Taaribee eegallaan fa'a uummanni dogongoraan taphakiinaa gaabbinaa ta'e seebsanii akka malee godhan. Mee wallaahi. Antana shufeerri baalageedha. Jimma isiini akka malee godhanii bishaan na obaasee ittiin. Achi keessaa elmi dhugideenii. La ilaha illallah. Ishiin maaliif seente gaabbina? Isiin bootaa balloo harkadhe jetteeti rakkoo teenya tana haala irra jiru ni beektimi. Haatee achi deetti. Dhugaa seetee isiin. Yaa by the way ammas namni bakka fudhattu taarifas ta'ee waan Dalagadhee. dalagadhe. Mana Mana kamiyyuu mana namaa dalagutti daleene. okay. Abbaan kee ummaan ta'e miidiyaa ni fayyadamani? Ummaan tiyyaas hin fayyadamtu abbaan kiyyaas hin fayyadamu. Ginkaagis takka takka dabree hin jiru. Ummaan tiyya ni ilaalti dabree. TikTokis. Dabree ni ilaalti. Maashaallah. TikTok obboleettii xiyyaati silkii isirra jira waan ta'eef sanumaan jiru akkana ilaalti. Maashaallah. Odoo ummaan ta'e fi abbaan kee TikTok aganuma takka olaaluu baata. Qaawwata akka masara kana sefirraa darbitee huccuu ofirraa hartee asirraa bara gandini nama laaluun kun gaariidha. Sii galee waan namni waan sodaatu. Namni durii kabajaan barmatuma keetiif ni beektaa faamilii ta'e dura atumaa if kabajaa san booda yoo ati if kabajjee faamilii ta'etillee kabachiisuu dandeessa. Yaa sun akkas. Meeqaan tam koodoo faamilii ilaaluu masara darbeetii miti waan biroo darbee fiiguu jiru meeqaa jira? Yaa hedduu jira wallah. Mee namni jiruu ta'e baqattummaa keessatti galateeffachuu barbaaddu jira. Alhamdulillah rabbil alamin khaliqa khiyyan galateeffadha. Itti aansee immoo alaaf abbaa kiyya faamilii tiyya. Sadafarratti ililliidhaan. Ililli. Yaa. Ililliin tun Obboleettii tiyya. Ilillii Maamad Jaamti. Okay. Yaa. Afaan meeqa dandeessi? Ilillii galateeffadha. Ati afaan meeqa dubbatta? Afaan Oromoo. Afaan Oromoo? Silaaf afaan Oromoo taasisa. Afaan kiyya jee malee kana yoon dubbanne eenyu kam dubbatta? Afaan kiyya afaan Oromoo. Ayyee. Waan biroo miti Amaaranya yoo ta'e ittiin dubbadha dala sii miti. Bakka Arabiffan barree ka kaayiroo. Arabinyaa kiyya isaan kaaya. Waan biroo jiru gaa. Okay. Afaanuma sadii. Amma gaa'eef duba deebineeti.
jaarsa keetiin walloltee sokkitee nikaa hiikkatee biyyaa baate moo osoo hin hiikkatin usteetuma itti xuuyite bakka tana addanaa baase. Oduma biyya jirtu baatuma lameen sanatti adda baatee teessee kaayiroo deemte moo oduma nikaan sirra jiru kaatee kaayiroo deemte. Ani waan ajaa'iba sitti ta'u obboleessa kiyya kanarra guddaa keenan jala dhaladhe qofa negee jee biraa deemi malee haadha kiyya hin dubbisne abbaa kiyya hin dubbisne faamilii kiyya guutumaa guututti odoon hin dubbisin hin bahe asutti ifa gara. Urjiin biyya jirtii odoo beekanii kaayiroo naa garan. Ente? Haa yaame taarika qabdaa kamii wallaa urji. Jara keenya bakka aku jaartin isin jara wanni akka jaartin mimmiitanii jaartin hin oolan kaayiroo dhif hin doonne. Jabeeffadha warra biyyaa naqaan isinitti hima. Inni amma inni tana jaarsi nan galfadha jeeg mana gandaa dhaqaa urjiin kaayiroo jirti. Tunis dubbii ajaa'ibaati. Haaya. Akkasitti kaate gaa guyyaa dura kaatu. Eessa dheeyte? Mee deemtee? Taarifa kanarraa haasa'uu deemnamma. Taarifa moo xayyaaran dheeyte moo mee guyyaa dura dheeytu gaama meessoo irraa kaatee takka xayyaarri siin bararee kaayiroo si fidu hin jiru eessa dheeyte? Meessoo irraa bahee obboleessa kiyya guddaa hojii kan naan jala dhaladhe wajjin ciroo dheeyne maakii bira dheeyne. Isii wajjin baanee bordodde dheeyne bordodde irraa ismicoo takka fuune waliin finfinnee baane. Maakuma Oromoo? Zabana maakii Oromoo faasan biyyaa baatedha? Walumaan baane mana takka bullee hojjuma baaneen. Waa walumatti sin argu kam? Wal jajjabeeffadhaa gaa warri biyyaa waliin beeku hoga biyyaa bee maaliif akka walleessuun beeku? Haaya! Bordoddees nama tokko fuutan? Finfinnee dheeyxammoo? Goojjaam dheeyxammoo? Akkam taatan gaa guyyaa kanam? Finfinnee deemnee qaxxixuma Finfinnee dheeyne dallaalaa hojii wal qunnamte sii galee Finfinnee dheeytee Finfinnee hojii dallaalaa hojii wal qunnamte dallaalli tikeeta sii muree kara Gondar baata. Tikeeta sii muree kara Gondar baata. Qarshii meeqa sanirraa fuudha hogguu sanitti? Hogguu sanii sirraan fuudhan wanni sirraa fuudhan hin jiru maaliif hizaamni waliigaltee dheeyxa 14,000 Itoophiyaa irraa haga Suudaan 14,000 Suudaan irraa haga Masri 14,000 akkasitti waliigallee deemne waan ta'eef atumaa waan sinyaachi waan itti waa bitatu fa'aa maal harka qabatte malee hizaamni duraa waliigalameen Suudaan gizee seentee hafalama. Qarshii 14,000 gaafa qarshii 14,000 san biyyaa baatan isin? Baram amata meeqa silaa eegasii? 19 keessaa bar 19 baay'ee torbaffaa. 19 baatee torbaffaa eegasii amata meeqa jechuu jara keenya? 19 baatee torbaffaa amma 24 jira. Intee? Amata 5 jechuu? Amma 5 finnee jaaffaa eegalee. Jaaffaa eegalan jechuu. Jaaffaa eegalan maal jaaffaa eegalan amata 6 jechuu. Amata 6 guutuu amma jaalalleen qabu gonaan jettu maal anname maajimii na seete moo namumaan bee na seete tokko as teessee ammaan tanatti kijibtu. Hogguun an jettu reefuun tanaati jaalallee amma ni qabdaa jettee amma hin qabuun siin ta'e malee guutumaa guututti hin qabanne siin hin ta'e. Okay, dhiisa. Achi keessa wanni ture. Haayee as deebina gaammaan tan. Dallaalichi sanitti guyyaa Finfinnee ni bultan moo hogguma san kaatanii baatan? Bullee guyyaa 2 bulle. Guyyaa 3 mukkana bullee baane. Okay, guyyaa 2 bultanii baatan. San booda eessa dheeytan? Gondar dheeyneyaa. Hoggaa Gondar dheeyta yoo biyyan beeyne tana gaa dura biyyaa banga wayin nama dhagama beeta. Dallaalaa seega beete Gondarittis. Gondarittis moo? Uteela qabee seegaa Gondaritti uteela qabamee nu eege uteela keenya ni qabannaa maallaqa ofirraa kafalta beete musiinam 3 dhalaadha. Akkasitti Gondar irraa haga Matammaa fattashaa jira Abiyyii waan qabatee jiruuf naannoo Oromiyaa maxxaqaa naannoo Oromiyaa kan qabu dabruu hin danda'u. Haaya Gondar keessa? Gondarii fi Matammaa dhaquu hin danda'u. Haaya. Naannoo Amaaraa keessa deemuu hin dandeessu akkasitti dallaalli kun maakiin dabartee jirti aggaxaamii ta'e nuti qabataa asii qabannee qofa uffannee. Qofa uffannee. Shabicha uffannee qacam inti Somaaliyaa numaan jaaqaalichi Somaalee jeetu mana qabee na gaddeebisa. Usboo.
Gaafas Wallahi. xaxxaw jettee Dabartee afaan kanas ni beekti ni beekti. beekaa. Maarifa kanas Isiinis fakkaattee uummata namni isii qabee hin jiru isii dabarsan nuti ammoo as sababu. Gojjaabla jinan jettee dabartin hin beekan. Wallah hin beekan. Maakiin shigireer. Wallahi lazim. Hedduu asirratti yaada hedduun isii dinqisiifadha. Maaliif hojjete faxaanyidha dhugumatti wallahi maakiin bakka sanatti hedduu faxaanyidha. Sanboota ati hoo silaaga warri biyya teenyaa kun shiita fa'aa kakkaataa dirqama kofoonis kaatan. Shiita kaachuun inuma hin jiru. Qofoo ta'e kaattee rifeensa asi qabattee asitti. Akka isaanii sanatti maandaatiin hamataa. Eessa dhaatu nuti quba qabna gudii tan hunda. Haaya. Tarmee qabamtanii deebitarree oga qabamtan kana niiraa namarraa fudhatuu jira wanni san keessatti. Niiraa namarraa fudhatuu jira maarree jira akkam taatan mee natti. Jara keenya urjii fooloo gochuun dagatiin haqa seenaa ajaa'ibaati. Taarifa keessa baraa tana keessa waan taate takka takkatti laa osoo hin dhoyne urjii wallaahi lazim waan takka hin dhoysin jiruuteeti waan ta'eef. Waan isin himamuu qabu isiniif hima waan isin himamuu qabne isiniif hima akkasuma. Jechuugaa dhalaa tanarra waa hedduu gaa amma mee nama karaa san deemu odoo namni biraa bilitiin ta'e takka nan deematti haa dhufte karaa kana. Injoo. Yaa kanumaaf namni barumsuma irraa barata sii galee. Yaa. Namni karaa taarifa akkana kana deemu waa hedduu nama gunnama jara keenya. Dhugaa. Dhalaan obboleessa wajji deemuu danda'u. Karaa yoo deemte dhalaan obboleessa sanatti ilmu hin deemne. Yeroo hedduun warroota karaa Awurooppaa kanaanis wanni ijanis hedduun dubbise wanni isaan himanii fi waan himanii ibsi jibbisiisa wallaahi lazim uuma dhiira taatellee jibbita oggo garii. Okay. Yaadan hin bittannaa'in himee ammas deebiga. Naga baanna raasaniif. Okay. Maakiin isin biraa shalaqa jettee uraa seentee dabartee karaa matammaa. Yaa dabartee. Isin yoo eesseertan. Mutuwaan kana anaa tana Somaalee fakkeessee maalti hin beeku Somaalee anumaan jaan anuma qaban. Haaya. Qabamnee nuti mana hidhaa Gondar matammaadha. Mana hidhaa matammaa oduun ta'in biiruma isaanii keessa bakka itti si qaba bakka isaan si darbanii jira. Wanti takka affattee teessaa maali kaartoona. Okay. Kaartoona kana gubbaa ciisaatuma. Hambaa Tigree hambaa federaalaa. Wallahi hambaa federaalaa nyaanne wallahi miciyyoon deemnu na diddeen abaddan du'eetiin dabra malee hambaa isaanii nyaadhotee didde. Ziis godheetiin rafe. Siyeelo. Hambaa isaanii. Yaa. Hawaraanaa sanuu. Hawaraanaa sanuu. La ilaha illallah tirraafii jechuun tirraafii. Haaya ame jiruu tamiif haaya tirraafii tana nyaatan akkamii baata. Haaya fakkaatu dhufuuf beekadhu tun hundinuu. Yaa namni nama nyaatetti lubbuu ofii baasa. Hambaa dubbattaati namni nama nyaatetti jiruu ofii baasa. Ndee akkamitti akkamii baate mana hidhaa kana. Mana hidhaarraa baane si baasan beekte fuudhanii si deebisan Gondarii si deebisan. Duuba si deebisan niira sirraan fudhatan. Deebisan niiraan kannitu jamaraga bakka san daangaa wanti dabartu siin kannitu Itoophiyaa dabartu. Okay bar niiraa kana poolisoonni siidhe kuni karam deemtaa ji'ee niiraa sirraa fudhachuun hin jiru. Hin jiru akkasni hin jiru walaakin gin nama du'eefaa maxxaaqiyaa namaa faa odoo Suudaanii deemuu kana dhumuu kana faadha nu fidanii isin akkamitti deemtanii. Biti nagayami maaliif biyya arbaa kana deemuu feetanii maal jaane nu lolanii akkasiin nu gaddeebisan matammatti Gondaritti. Gondarirraa ammas abdii muranne if duuba ittis deebine qacaama mallee. Ammallee moosi wallahi nama. Ammallee qabamne eessa keessa jira eessa keessa qabamne ni beektaa. Bootti bishaan keessa yaa'u tagalaanni keessa deemu. Lafti soomana ture. Tiyyaa warra jimmaa takka mokkaraatu keessa ture. Nu hojii ture sanboota anaa fi miciyyoon ta'ee hojii deemu jirtu warra bartee tun. Roobni roobu jira. Waan akka galaana xixiqqoo takka boottii nuti keessa jiru kana keessa yaa'u jira. Ta'an maal jettini beektaa takka kiristaanaa beekituun. Soomana. Ramadaan nu dhaqqabe. Ramadaan. Wata kiristaanaa tunis.
Kiristaanaatiin jaaluutiin jootiin jiru bara yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi joo jira. Isiin ammoo ramadaanuu dhaqqabe ramadaanuu dhaqqabe. Joo turte. Maaltu bootti haasa sun oofaman masiree san hin teessanii takka? Karaa kana dabru jiraan poolisiin odoo nuti bakkiin ayyaa'u jirru nu dhufte yaani uummanni tokko maal dhufe isaan dura oduu fiinu boottii keessa seenne. Okay. Boottii keessa seenne dhukatu jira bar uummanni bakkiin irraa bu'ee nu barbaadu jira fiigee. Haya. Odoo fiinu beekte diddibatteeti haa fakkeessite dabartaa fi kuula hunda darbe. Kuula hunda darbine. Akka jaratti akka amaaratti asittis akkattis masqala godhatanii haqay. Maal masqala sanuun goone numa diddibanneetuma asirra rifeensa goone. Akka amaaratti masqalan godhanne asittis. Wallahi ibsaan godhan. Mee wallahi warri. Wallahi hin godhan. Gaafuma sanuu maa kellotu jettee simma diiqotte halaakan tanga taraa meeqaffaatti dabartan galu. Taraa meeqaffaati kan isin dabartan utumaan guutuu. Sadaffaa. Taraa sadaffaa. Lama qabamne sadaffarra